Akkam jirtan jirra jirtu baga nagaan jiraatanii arraan tana oduu waa lamarraa dubbanna waa lama wanni irraa dubbannu waa'ee labsii mootummaan Itoophiyaa yookaan paartiin maafiyaa biltsiginnaa jedhamu kun guruupiin biltsiginnaa yookaan guruupiin maafiyaa biltsiginnaa jedhamtu ta'a amma biyya bulchaa jirtuun mootummaa shiftaa amma biyya bulchaa jiru kun naannoo Amaaraa keessaan nutti dubbatee jira. Paartii bilginnaa yookaan paartii biltsiginnaa naannoo Amaaraa jedhamtu san keessaan arraan tana labsii baasee jechuudha. Labsiin suni maqaa naannoo Amaaraatiin haa baatu malee kiiloo 4 keessaa gabbaate jechuudha. Isiisanis babal'inaan irraa dubbanna. Lammaffaa waan ammaan tana booda kana adawwiin teenya yookaan namoonni tokko tokko qeejjabbuun tokko tokko itti gammadanii halee utaalanii OMN bakka lama bafacee qeerroon bakka lama baqayxee abaa'oon faffacaatee warra je'ee gammadee buburraaqaa ture kanallee isaanillee isin akka isaanii milkaa'in san gama ajandaa dubarra dubbannaa jechuudha namni seene. So haga namni dhudhufu waa'ee ammaan tana labsii kun waan irraa dubbatamuu qabu. Waanuma nuti hanga amma dura iyyaa turreef santu ammaan tana lafarra gabbu'ee hojiidhaan dalagamaa jira. Hojiinillee nu garsiisaa jira jechuudha. Kanaafu labsii arraan tana mootummaan shiftaa yookaan mootummaan guruupiin shiftaa biltsiginnaa jedhamtu tun ta uummata Oromootiin cabsa jettee abjuu Minilikiin deemaa jirtu mootummaan shiftaa nafxanyaa kun arraan tana mootummaa naannoo Amaaraa keessaan labsii dheeraa tokko baasee jechuudha. Ta duraan dura qabiyyee waan kana yookaan haasoonni waan kana labsii kana keessa wanni jiru maali? Waa hedduutu tuqamee jira jechuudha. Waan hedduutu tuqamee jira. Haa maqaan isaa maqaa biltsiginnaa naannoo Amaaraa jedhamu malee namni waan kana baasee Abiyoot Kaasaahunii fi Daani'el Kibret fa'aadha jechuudha. Beekaati isaan keessaa nu dubbatan. Akkamitti isaan keessaa nu dubbatan yoo jettan ta duraan dura mootummaan naannoo Amaaraa dhahee jira. Abiy already dhahee jira. Gaafa Itoophiyaan diigaa gaafan paartii sabarratti ijaarame niin diigaa gaafa naannoo sabarratti ijaarame niin diigaa gaafa maali heeraa fi seeratti bulmaata yookaan heega mangistii jennuun kana waan sabarra ijaaramee jiruuf isallee ni diinaa afaan kana hunda balleessine afaan tokko deebisna afaan Amaaraa jedhutti deebisna gaafa jedhu san dubbatamee ture taamiraat nagaraafaa dubbatanii turan Abiyyi mataan isaa dubbatee jira Daani'el Kibret dubbatee jira jechuudha. Waan san amma hojii irratti waan hiikaa jiran san arraan tana ji'a tokko geenye booda erga Jawaar Mahamaffaa mana hidhaa turan erga Haacaaluufaa nurra ajjeesan booda arraan tana as keessaa nu dhufan. Akkamitti labsiin kuni maalirra dhaabbatteeti labsii Abiyyifaa jedhuu dandeesse yookaan gubbarraa dhufe seentiraala yookaan mataa gubbarraa dhufe maaliif jechuu dandeesse jechuun keessan ni mala. Akkina kanatti jechuu danda'e dura warra sabboonummaadhaan jaaramanii guutaman kanaan dura jalaa cabsuu qabaa jedhee yaadee ture jechuudha. Sabboonummaan inni dura cabsuu fedhe sabboonummaa Amaaraati. Maaliif jennaan sabboonummaa Oromoo tana yoo akkuma dhufe inni cabsa jee itti ulfaatti sabboonummaan Oromoo waggaa 50 ol deemaa jirti. Erga Oromoon qabsoo isii akka sabatti gabroomuu isii bartee sabboonummaa fi ijaarrachaa ilmaanii fi Oromiyaa barsiisaa wal horaa qabsootan akka nama fiigicha alulloo walii khannaa cahutti walii daddabarsaa akaakayyoon abbaan ilmatti arra geessituun akka laaftutti hin jaaramne sabboonummaan tun Oromummaan tun akka laaftutti hin jaaramne jechuudha. So diigamuudhaaf waan itti ulfaattuuf sabboonummaa Amaaraa tanan jiisa jedhee dura lafaa ka'e jechuudha. Sabboonummaa Amaaraa wanni dura itti ilaallateef Asaaminuu Tsiggee faanii beeytan warreen Oromoon jaarraa 16 keessa nu deebise jedhu haadhiyoo tana Abiyyi ajjeese jechuudha mootummaa naannoo Amaaraa irratti. Isaan kuni sabboonummaan Amaaraa dhiyootan itti dhalatte isaan bira waggaa 2-3 erga isaan bira dhalatte abin maqaa jiru baafatanii erga abin baafatan ammaan booda na obsaa gutak amma booda nuti maqaa Itoophiyaa jalatti yeroo hunda dhawamaa waan jirruuf ammarraa eegallee nuti Amaaraaf dhaabbanna nutis akkuma Oromoon ani Oromoo jettee dhaabbatu nutis Amaara jennee dhaabbanna jedhanii yoo yaadattan gaafa Biraanuu Naggaa Gojjamii fi maali Gondar biyya takka dhaqee ture Biraanuu Yeshiishaa Naggaadee minaamin jaanii akkatti isaan xiqqeessan ni yaadattan abiniin gaafsan
duuba dubbiin tuni jarri abinii kun sabboonummaan isaanii akka malee finiinte so amma maal godhee dura isaan dhee jechuu maal gochuudhaan pirezidaantii naannoo dhahee warra lafaa asaamanoo faa dhahee hunda isaanii ummata gurguddaa isaan qaban hunda lafarraa xuruuse jechuudha. Erga isaan dheebooda khaanis mana hidhat darbe khaan achi godhe laaftumatti milkaa'e jechuu bakka sanitti erga sanii mataa waliin qabanne waan hafte maal godhe khaan doorsisee arrarraa eegalee isin ana jalatti kopheetii jala bultan akkaan ani isiniin ji'oo taatan na wajjii deemtan jee amansiisee jira jechuudha. Kanaaf wanni naannoo Amaararraa deemu hundi waan bilchiginnaa afaan Abiy jechuudha. Afaan Daani'el Kibret jechuudha. Maaliif already laamsheessanii jiran jechuudha bakka tana. So erga sabboonummaa Amaaraa eega isiin dhalatte waggaa 2-3 tan Bahar Dar fayyaa argadhu Kiyaar Carcar. Sabboonummaa Amaaraa ta waggaa takkaa fi 2 deemte tan ergandhe sabboonummaa Oromootiin dabraadha kaayyoon isaa. Paartii dhugaadha jiisee jira itti milkaa'ee jira. Paartii tam jiisee paartii Addawaawii yookaan paartii Ihaadig jedhamtu san tagama Oromootii fi tagama Amaaraatii fi tagama warra kibbaa jiisee jira. Tatii beellafin xuune jalaa dide jechuu warri Tigraay. Tana jiisee tan itti milkaa'e amma gaa naannoo jiisuu duratti dura sabboonummaa kaan oggaadhe hara Oromootti as ce'e jechuu. Erga ha Amaaraa dhee Oromootti as ce'e maal gochuudhaan dubbiin tuni beekaa wanniin duuba isin deebiseef labsiin arra baate tun labsii mootummaan naannoo Amaaraa baasee miti. Labsiin tun labsii Abiyyifaan baasanii naannoo Amaaraa keessaan nittu as dubbatan jechuu waan godhuuf deeman. Labsii tana keessa maaltu tuqamee jira? Jawaar Mahammad hidhamuu isaa gammachuu qabnaa. Haacaaluun akkanatti faarfamuun isaa kun likkii malee kabareejii miidiyaa argachuun kun dogoggora gisee jaammaal jechuun nutu godhee jechuudha. Itti gammanna waan godhamee jechuun nu godhee jechuudha. Sini galee keessattuu nama minilik amlaakii keenya tuqu nama minilik yookaan amlaakii keenya nurraa tuqu tarkaanfii irra fudhatamuudhaan itti gammannaa jaan. Kana hunda hajachaa jiru indirectly Haacaaluu ajjeesuu isaanii labsiin arraatu ragaa baatee jirti jechuudha. Jawaar faa hidhuu ragaafitti bahanii jiran jechuudha. Kuni maaliin isiniin jechuu barbaadeeti wanni kun labsiin arraan tana baateetun guutumatti wanni isiin irra kororfatte amma wanni isiin deemaa fi jirtu Oromiyaadha laallataa jirti. Kanaaf Oromoon tokkummaadhaan dammaqnee osoo dhaaba abaluun jenne dhaaba kana sani osoo hin jenne paartii kana amantii kana institutiona kana sani osoo hin jenne dafnee hatattamaan irra dameeyne waan kana irratti fashaleessuu qabnaa jechuudha. Irratti illee fashaleessaa jira. Fakkeenyaaf lola dhiyoo tana gaggeessaa jiran kana akkuma aadaa isaanii akkuma aadeeffatan akkuma baratan san maal nun jaan welcome Hamza Hussein fayyaa argadhu hottu maal nun jechaa jiranii wanni asitti amma fakkeenya Colorado Minnesota bakka adda adda bahanii jiran warri charchii kun achi keessa maaltu dubbifamaa jira wal fakkaati wanni mootummaan naannoo Amaaraa irra labsii baasee fi wanni halee dheengadda Colorado irratti hiriirri bahame wal fakkaata. Hiriirri sun maal jedha maqaan isaa ጸሎት ለኛ ወገኖች ላለቁት ወገኖቻችን ጸሎት እንወጣለን ጃኒ ባህን ጀቹ ኦጋ ጸሎቲ ባነጃኒ ባወኔ አችረ ቀበተኒ ባህን ሱራ ሜኒሊ ቀበተኒ ባህን ሱራ ኃይለ ሥላሴ ቀበተኒ ባህን ባንዲራ ሉሙጢን ባህን ወኔ አችረ ጀቻ ቱረን ማልጃን ሞቱማ ኸኒ ደገራ ኢሞ ወሪ ሂደሜ ኹን ደፈኒ ፍርዲን አትኑ ኸነሙ ገሩ እስከንደር ነጋኑ ፋገዲፈሙ ላላ ከቶ ወልፈካት ወሪ ኑፊቴ ኡመተ ቀይሮ ጃአሙ አልሸባብ ዮሃን ቦኮ ሐራሚ ኑፊቴ ሻሸመኔ ረቲ ቢዝነስ ክርስቲያና ቆፋ ኸይሳፍለኒ ጉበኒ ጃአኒቲ አራ ኢሳን አቺ ዱበተን ኹን አሲ ዱበታቹ አረሞ አከ ሃሩ ሚዲያን ባሰቲ ዮ ደገፈተኒ ጅራተን ሃሩን ቲዩቢን አከ ባሰቲ ረጋ ወጂን ሻሸመኔ ረቲ ወሬን ደልደሊ ሳኒ ራጉበቴ ዮ ጥቃቴ ነመ ዲባኦል ደልደሊ ዲባኦል ኸጉበቴ እቺ ኸይሰቲ ደልደለ ሙስሊማት እቹ ኢሳን ማል ፈከሱ ኻን ሎሊኹን ሎለ ክርስቲያን ረቲ ጎደመ ጀቹዳን ሰበበ ኸናን ኦሮሞ ረጨብሲና ሰበበ ኸናን ኦሮሞ ሰይኔ ኦሮሞ ጨብሲና ሎሊኹ ኸኑ ረገገፈመ ሎለ አመንቲ ክርስቲያን ረገገፈመ ሎለ ሰበ አማራ ረገገፈመ ጀቹዳን ኪጂባን ሶባን ኢፊ ቶልፈተኒ ላላ ማልጀ አንዳርጋቸው ጽጌ መድረ ይሄን ፍኖተ ካርታ እኛንን ሰርተን የሰጠነው ነው እንጂ ጅራ መድረ ዋን ፍኖተ ማቢ ቶልፈተኒ ዱርዬ ጃረተኒ ወራነ ኢፊ ጃረተን ከናን ሁጩል ሲቪል ውሰኒ
irra deemanii biizinasi akka jiru shaashamannee wanni daaraa godhaniif shaashamanneen ta duraan dura lafa even Jamaayikaanuu keessa jiraatu namni fooriinarii namni lammiin biyya alaa sabaaf sablammoota keessa argamu maaliif isiin seentara biizinasi seentarii waan taateef hedduu wal naanneessiti warra kibbaa Oromiyaa kana wal fitti achi taargee godhanii osoo waraanni achi taa'u halkan guutuu magaalaa san qabsiisanii guban as deebanii maal jedhanii propaganda torbaan lama sadii walitti dhaabanii miidiyaa gibira ummataatiin fand godhamu ሚዲያ ኸናኒ አስታኒ ማልጃን የክርስትና የእስላሞች የኦሮሞ አክራሪዎች ወይም ቄሮዎች የኛን ክርስቲያኖች የኡመተ ደልደለ ቢዝነስ ክርስቲያና ኸይሳፍለኒ ጉበኒ ጃን ዴቢያኒ ሎላ አማራ ኑሮ ጎደንጃኒ ዴቢያኒ ኢፉማፍ ጉረኒ ቸርች ጉረንጀቹ ሶ አመዱ ቢንቱንጋ አራንተነ ለብሲን አራቱኒ ፊ ወኒ ሻሸመን ረደም ወልቀበቲ ዱቢን አረ ለብሲ ባቴ ፊታጫሉ ወልቀበቲ ማሊፍ ነምኒ ሚኒሊክ ጥቁ አደበሙ ቀባጀቴቹ ሚኒሊክ ጥቁሙን ቀቡ ሲንጃን ሲኒገለ ኢሞ አራንተነ ወኒ አራንተነ ሃሩን ቱቢን መቃ ተሬሴ ፊዴጅሩ ደልደልቶታ ጉሜሽ ቀበኝ ሳኒ ጉበቲ ቀበ ደልደልቶታ አማራ ቆፍ ኦሶንታኔ ሀረ ነሞተ ዲባኦል ኡመተ ሙስሊማቴቹ ሲኒገለ ቀበኝ ሙስሊማ ሊስቲን በሄጅራ አከጅረኒት እስላሞት ወሪ ራጉበቲ ወኒ ሁን ሆጎደሜ ማል በይተኒ ተየጀሜ ወኒ ታርጌ ጎደሜ ጅሩ ተኮፋ ኡመተ ኦሮሞት አርኪ ጉዳን ኦሮሞት ለማፋ ሙስሊማ ታርጌ ጎደቲ ሁኒ ማሊ ሁኒ ሲርነ ነፍጠኛ ሚኒሊክ ከአብዮት ካሳሁን ፋን ዴቢሱዳፍ ገልገላ ገነማ ኦሮሞ ወልአፋን ካውፍ ዴመን አማስ ወኒ ታርጌት አርሲረ ታርጌ ጎደተኒፍ አርከ ጉዳዳን ኦቦለወን ኸኛ ከቱለማ አራንተና ወሪ አቺ ኸይሰ ቁበተን ኢሲ ዋን ክርስቲያና ታተም ኖ ኢሞ ረቢ ገለኒ ሃገው ኦሮሞኒ ቱለማ ወሪ ገራፊን ቢተምነ አራንተን ይረደመቀኒ ኖ ኑቲ ኦሮሞማን ዲግኒ ኸኛ አመንቲ ኸኛ ረጫላ አመንቲን ተአባቲ ገሩ ኑቲ ኦሮሞማዳን አደም ፈጋኑ ጃኒ ካሮራ ኢሳን ባፈተን ኩታ ዳ ወሊ ኑዶፍ አመንቲ ወሊ ኑዶፍ ሲኒገለ ካና ሁንደ ኸጎደሙ ሲርኑ መነፍጠኛ ሚኒሊክ ኸነ ደፈቹራፍ ዋን አረ ኢሳን ጎደተን ሁንደኑ አኸኸቹ ለብሲ አረ ብልጽግናን ናኖ አማራ ባሴቹ ናኖ አማራ አካንስን እንጂ ናኖ አማራ አብይ ኦሬዲ ላምሸይሰ ጅራ ጨብሰ ጅራ ወኒ አቺ ኸይሳን ዱበተሙ ሁንዲ አፋን አብይቱ አቺ ኸይሳን ኑት ያስዱበቴቹ ሶ ኸናፍ ረጋ ፍረብ ሄጅራ አራንተነ ሀጫሉ አጄሱ ረጋ ፍረብ ሄጅራ ዋን ሻሸመን ረቴ ዋን አማን ዱራ አዳመረ ገገፈመ ማቢ ኢሳን ዱርዬ ኢሳን ጃረተኒን ደቀኒ መነነማ ኦሶ ለብሲ የሮ ሀተተማ ጀለ ጅርቱ ሻሸመነን ኦሶ ወራኒ ጅሩ halkan guutuu daldalli dilluun gisee gubatu maal eega waraanni dilluun itti yaadanii godhan jechu ragaa firrabbaan kuni maal gochuudhaaf oromoo cabsinaachu garuu hin danda'an oromoo cabsu never ever oromoo cabsuun danda'an gaafa minilikuhu khawaggaa torbarraa fudhate arsii qofa waggaa torbarraa fudhate arraan tana dhaloonni arra jiru kun dhaloota barate dhaloota qubee khaif beeku oromummaa ijoolleen xuuxxoo keessatti oromiyaa fi oromummaa itti qicanii fi akkana guddatte dhaloota cabuu fi miteechu isini galee kanaafuu jara keenya ammarraa eegalee namni isaan jala jirtan dhugaan isini jaa tana booda namoonni amma akka argaa jirrutti mootummaa keessaahu namoonni tokko shira abiyoot kaasaahun faa oofaa jiran yookaan nafxanyoonni oofaa jiran oromoonni tokko amma qaata already keessa itti garaan gubataa jira argaa jiran waan deemaa jiru diina guddaan nyaachuuf deemaa jiru arganii jiran maal gochuudhaan labsiin tun keessa wanni jette OMN cufamutti gammachuu qaban hayyoonni keenya hedhamu gammachuu qaban paartiin diddiigamutti gammachuu qaban kaan ta'uu gammachuu qaban ammoo maal niyyaan isaanii qalbiin isaanii maali wanni isaan deemaniif ummata keenya achi keessa jiru takalaakaluudhaaf maal gochuu qabna jaan hidhachiisuu qabna waraana ifii fiduuf deemanii barachi keessa kun immoo gonkumaa hin ta'u jechuudha gonkumaa hin ta'u so fakkeenyaaf nu keessa namoota tokko abbootii garaa yookaan qeejjebbuufaa nu keessa amma namoota tokko hagaraaf bul hagaraa isaatiif bul dhukkubsata bashitanya tokko nu keessa jiru tokko ta'e malee obbolowwan keenya ka islaamaatiif kiristaanaalleen irra dammaqanii dura dhaabbachaa jiran arrarraa eegalee dhaloonni amma jiru kun tokko ha amantii jecha wal dhabu hin jiru tokko ha
kutaa jecha wal dhabuun jiru. Arraantana yoo ati asitti dhiite Harargee Wallaggaaf dhiiga, Arsii Shawaaf dhiiga, Shawaan Arsiif dhiiga malee arraantana ati amantiidhaan ati waan ortodoks taateef akkana si godhan jedhanii diraamaa monopolii miidiyaatiin afaan miidiyaatiin kaadiroota asirraa maallaqa kafalanii fi asirraa feesbuuk laayivii irraa iyisiisan yookaan barreeffamaan akkanaati na ilma kunnin Siyuumta Shooma kana fa'a warreen akkanaatii fi miidiyaa qaban kana hunda gargaarsifatanii Oromuma kanarra duula godhanii cabsuudhaaf. Garuu kun hundi hin milkaa'uuf jechuudha. Maaliif Oromootu bakka sanii ol jira. Oromoon wanni takka ittiin isheen harkaa qabdu maali? Alaa keessaan tokkummaa keenya. Nuti tokkummaa keenya hin sharamu ammaan booda. Abbaan fedhu shayxaanatti haa amanu qalbiin isaanii ni beekti. Fedhu dhakatti amanee mukatti amanee kiristaana ta'e islaama ta'e nuti rakkoon keenya kanaa miti. Rakkoon keenya sirni nafxanyaa nurra deebi'uuf deemaa jiru Abiyoot Kaasaahun Daani'el Kibraffaa qabatee wanni inni deemaa fi jiru diinni isaa guddaan Oromoo fi ummata muslimaati. Jara lamaan kana cabsu wanni inni guddaan deemaa fi jiru. Maaliif khalee hiriirarra garree jira dheengadda. Waan isaan dubbatan as bahanii tsaloot innaa ragaallan jedhanii Michelle Obama hoottu nu dirmadhu, Beyonce hoottu nu dirmadhu, Oprah hoottu nu dirmadhu, dubartiin teenya warri shanee jedhamu Wallagga keessatti nurraa qabee jira. Hoottaa nu dirmadhaa jira. Laala diraamaa Abiyyi faan dalaganii dubartiin aggatamte kan jirre kijiba san asirra dubbatan. Mee laala. Mee Oromootamtuutu sababa amantiitiin nama ajjeesee beeka jira keenya. Oromootamtuutu ati waan kiristaana ta'ee jeef nama ajjeesee beeka. Never hin goota Oromoon ni beekan qalbiin isaanii ni beekan. Dhugaa tana hunda ni beekan. Garuu Rabbi galannee haa ga'u yeroo informationii sakandii wal keessa deemaa jiru wal keessa cahaa jiru arraan tana ragaa wajjin warri Haaruun miidiyaan sun baasee jira. Maqaa liistii ummata daldalli irraa gubate. Ka isaan kijiban asii torbaan meeqa kijiban የክርስቲያን ቢዝነስ ብቻ ነው ተነጥሎ የተመታው አማራ ቆፋደም kijiba Oromoon mootummaan akka isaan amanen nama 160 keessa 114 Oromoodha. Daldala isaan jaanillee arra daldala kiristaana qofa jaan kijiba daldalli sun 100 ol ka gubate ka muslimaati. Kanaaf dhugaa qabannee isaanis nun cabsan nullee cabsuuf hin taan itti milkaa'u akkanuma ija guduunfatee itti deema malee Abiyyiin hara cabxeen haatu jee nutti deemaa jira malee never hin milkaa'u. Habira Abiyyi gaafa footoo heddummeesse baaraga jira muddama jira beeka. Arrammoo makiinaa Hyundai elektirikiti maal jeeti wannaan badhaase eenyu Haile Gabrasillaase. Haile Gabrasillaase erga fooqii 2-3 irraa gubatte arra maal gochuudhaaf Abiyyi badhaasa konkolaataa ifiifuu gaddarran jiru mana meeqa irraa gubate. Laal diraamaa soba isin argitanii maaliif jennaan hayyoot amma fakkeenyaaf gamshuun construction isaa naannoo Amaaratti qarshii biliyoona shalagamu duraa guban miidiyaa kabareejii takkan arganne nothing. Arra khadinquu dayyaasaa Finfinnee keessatti gamoo 4-5 itti wal guuranii fi nafxanyaan caccabsit kabareejii takkan arganne. Khaifi guban immoo naannoo Oromiyaa keessa guban Oromoo godhe jedhanii maqaa Oromootti yakkuuf. Kana itti milkaa'uun hin danda'an kana wanniin akkana babal'inaan irraa dubbadheef dubbii arraan tana mootummaa naannoo Amaaraa bilchiginnaa mootummaa naannoo Amaaraa baase jaan kijiba soba mootummaan naannoo Amaaraa ammarraa eegalee tana adda baafadha. Dur dhugaadha. Opidoo paartii jedhamtu jira khaba adeeni jira hundaa jira. Jarri kun at least naannoo ofirratti aangoo qabaachaa turan. Mootummaa naannoo Oromiyaallee haa xiqqaatu haa guddatu haa ergamtu ta'uu caffee Oromiyaa qabaachuu ture waan ifii wanni qabaachuu ture khaanis Amaarri akkasii qaba. Arrammoo sirni bilchiginnaa akkasanii miti. Sirni bilchiginnaa gubbarraa gassi dhufa. Amma wanni labsiin arra baate tun maqaatu naannoo Amaaraati malee kijiba gubbumarraa dhufte 4 kiiloo keessa. Gochuu isaanii waa'ee ajjecha Haacaaluu godhuu isaanii ragaa fi bahan jechuu labsii kana keessatti. Sinigalee ammallee akka Minilik namni tuqu kana haja'u eenyu Abiyyi because Minilik namni tuqu in dhiifnu jechuun tun ammallee isumaa je amma duras hajee isa hajaarratee itti sagadaa jirus isuma. Sinigalee soo kanaafuu labsii naannoo Amaaraa osoo hin taane labsiin arraan tana dhufte san labsii bilchiginnaa federaalarraa yookaan 4 kiiloo keessaa baate jechuudha.
Kanaafuu Oromoon dammaquu qabna. Oromoon bakka jiru instituutionni Oromoo ka jirullee diigamuuf deema. Walaa ka nageenyaa haa ta'u, walaa ka poolisaa haa ta'u, hunda diiguuf deeman jechuudha. Kun maqaa naannoo Amaaraatiin si gad dhufe kijiba naannoon Amaaraa diigamee jira. Naannoo Amaaraa already dha'ee jira. Kaan hoggantoota isaanii ajjeesee, ka sabboonummaa Amaaraa akkana xiq jedhee guutame akka Asaaminoo Tsiggeessan ajjeesee. Akka eenyu makalaakaa keessa namichi kun akka dura dhaabbatu beeka waan inni deemuuf kana isallee isaa kararraa mees. Asimmoo Oromoo keessa sabboonaa tokko artistii keessa ija duraan nu fuudhee jira. Amma hayyoota hunda hidhee kana amma karoorri arra nu baafame kun karoora naannoon Amaaraa Oromiyaa irra baafte osoo hin ta'in ka inni baase jechuudha. Soo kana nu tokkummaadhaan dura dhaabbachuu qabna. Tokkummaadhaan sirna nafxanyaa nurratti wal jaaree deemaa jiru kana Oromoon yoo arran dammaqin guyyaan isin dammayitu hin jiru. Kanaafuu dammaquun keenya dirqama ta'a jechuudha. Ta lammaffaa ajandaa lammaffaattiin dabraa dubbii gabaabsuudhaaf ajandaa lammaffaa waa'ee dubbii lama gurguddoota deemaa turte waa'ee OMN fi hayyoota keenyaa fi waa'ee ABO'ti amma guyyaa lamaan sadeen kana deemaa jiru. Rabbi galanni haa ga'u. Dammaqni keenya dammaqiinsi keenya yookiin hagam takka akka nuti jijjiirama feenu hagam takka akka garaan keenya bilchaachaa jiru hagam takka akka walii obsaa jirru wanni kun lamaan ragaa osoo dur taate wal fixna wal facaafnaa dhukkee walirraa kaafna akkasimi halee haguma OMN fi hayyoonni keenya xiqqoo wal afaan deebaniif akka naatinaa ilma konninii fi akka qeejjabbuu nageessaa oddoo duubee kunfaan asbaanii gammadanii ililchanii qeerroo ለሁለት ተከፈለ እንትና ለሁለት ተካፈሉ ምናምን ጃኒ አስባኒ ገመቹ በረሰን ረቢ ገለኔ ሀገው ቀበኔሲን ብሻን ኢትኔኔ ዱአይ ኢትጎኔ ጩፍኔ በገረቢ ሲንጥቄስ ያ ጥቃቶት ኦሮሞን አማን ቦደ ወሊን ደብኑ ወሊ ሲሎሉ ዮ ወሎሌስ ወሊን ፈጫፍኑ አከ ዲነትለ አከ ዱሪቲ ኸራ ኢሲን ይንበኑ ጀቹ ታና ጀለሙራ ቤኻ ታናፊን የሮ ወሊ ጉፈኑለ ታናፊን ፉልዱራፊለ የሮ ወሊ ጉፈኑለ ፕሊዝ كبريتها في غازة فرتنين شهينا يرون مالف جنان دينا ولو قبنا نفتنيا نياتو في دادي باسه ها خاكنا نياتو في نتي ديمو جريتشو نفتني بوتي جزء دوان متررا دوان بوتي اوغا جيستو متررا جيستيتي مخرر الرافتا مالي استاذ ما بوتي ايغي ودو تسيم مرم بوتي قدان ابيوت خاساونو خانو خيسا جرو هانغا إيسا خانا أتشي رابوفنو نتي ولي في ديناميتي واني أورومو فين أبدا أنا أورومو فين خرام بيخو فين لولوجو هندي ولمان دقاق أبني اتهارو أكو مبينو تتهارو مالي واني نتو والأفان ديبو ننجرتو أمان بوتا يو ديني اللي نجدو سيني خانو فاج آسو تاتي نو نفاج آسو جوچون قبنا نفاج آفتو جنة نو دفني خيسان ركوتين يفتاني غما بوتي غما مسكا خانة ديمو قبنا مسكا قدا أبيوت خاسان خانة ديمو قبنا خمتها قنچوت هي نفتني چه قدا نورت افجارو ديمو خانو جيسو ديمو خانا إسرت يفن چو قمنا چو خناف أرانتنا كي جبو نغيسا ودو دو بيتي في ورين نفتني في إرقمتو في توكو توكو ورين هما إسن إنجلين أرهنو بغا ربين إسن تك إيسا إسن الليك آنيس هايوني خينياس بروس أو من رسيني رفن جتشو OMN في هايوني خينياس ولي فيان تا أباو تاتي أباو اللي تانان أرانتنا أكا إتانان هايودري أسبه إفسد أكا أبو داودي اللي خلي إفسد إسني مو يدوك اللي سنيتانيتي أباو فجأتي خدتين من جو خاتن نو أوكي خون كورا سباتي متي جامي جرا واني خون كورا سباتي متي والجهي قرني والجهات التما قرني دبيتنا جاني فتن ربي قال لنا قطوني لين أسمت أبتي أسمت بشان جلنا كم تيجو هنجرو أباو اللي يوني دي سنة نجيتن تناني بينا نوتي أباو جتشون والمان أورمو ملينا جاتا ميتشو أما فكينيا نمني هدو ده خمسين ساعة دبلسوما أورمون تين قالوا أوني ساخي ستون دي ساباو غافا أورمون تقمت على بعد دبلسوما أورمو قمتين قبهون دينو واي because خيسة ساتيكا أوني خيس جرتين باتو وانتي كانسري دانا ما خيسان باتو even يومي سينسان ليتو بات يو دي قروا لي بات still أباو أمان سخيسان باتو كافا أو تاتي خيسي خي أباو من لا سورة قابه هجر إنزي أوبيديو سيفاقو أونك ناتشو جي أكجرينيتي إن دفتان لوتري سيفاقو وستاچو أونك نوجي لغاسات أورمون بارتي فيت خيسو جرات فيتو بارتي خيسن جراتين فيتو بك فيت جرات قروا يو خيسي أونيسي بنتي أباو روندسي خناف أباون يوخان واجرتاو يوخان دغاتاو يوخان قلم سكريبتو أچتا تاوسني مت أباو جچون أوني أورمو تيچو وان أوني أورمو خيستا تيسوچو هنديغمو أباون خديغمو غاف أورمون هندي الدنيا تنرغلت أكنا بروك أبن جچو ديني خين يوخان نفتنيوني بفخانان بروك أبن جچو سو خناف أما وانين جچو برباده
wanni xiqqoo hamilee nu cabsite isinitti fakkaatti malee hamilee cabaan jiru jabaachaa jira. Hanguma diinni Oromoo mataa keessa gadhou Oromoon jabaachaa deemti. Haguma roorroon nuti jabaatu nutis tokkummaa keenya jabaataa deema. Wanni nu isinit dhaamu nuti tokkummaa keenya. Tokkummaa keenya wanni nu harkaa qabnu takkittiin yoo tokko taane abbaa fedhanii injifanna. Gaafan ati warra Wallaggaati siin jedhe, gaafan ati Shawaadha siin jedhe, gaafan ati Arsiidha, ati Baale, ati Boorana, ati Walloo siin jedhe gaafa sani teenya ta dhumatte. Kana kafedhu eenyu diina keenya guddaa masqaa guddaa Abiyoot Kaasahuun ati waanin angoo sii kanneefi sitti hinaafanii. Anu waanin angoo argadheef natti hinaafanii jedha akka ijoollee. No, angoo argatteef argate abaluun sun argatee miti dubbiin teenya. Ani gaafa Wallagga tuqame yoon asii dhiigeef, gaafa Harargeen tuqame yoo Baalee dhiige, gaafa Baalee dhiige yoo Walloo dhiige, Ilubaabur Jimma yoo dhiige, kana tokkummaa jechuun. Wanni diinni itti nu cabse tokkoffaa ati Islaamaa siin jedha, ati Ortodoksii siin jedha, ati Arsiidha, ati Harargeedha, ati Jimma, ati Ilubaabur jeeti akkana nu cabsaa ture waggaa meeqatu guutu. Oromoon san diddeeti immoo sabboonummaan isii ijaaramtee waggaa 50 qabsoo finiinfatteen arraan tane ilmaan dhaloota itti horteeti arra ilmaan xixiqqoon xuuxxoo keessatti ABO fi Oromoo ABO Oromiyaa jechaati kara dandeessuundaan Oromoo Oromiyaa jechaati sabboonummaadhaan tokkummaadhaan gaafa Finfinnee katakkaa Finfinnee argeen beeyne Gimbirraa Cinaaksanirraa Boorana Moyyaaleerraa Walloo Kamiseerraa Finfinneen keenya jechaan dhumne ijoolleen why? Because amma tokkummaan inni qabu kun ani dhiiga kiyya achi jiraa siin jechaa jira jechuudha. Isa tana caccabsuu feeti naftanyaan isa kana adda nu diiguu feete jechuudha. Nuti kana hin diigamnu tokkummaa keenya ni jabaata sibiila daran nu jabeessaa jirtanii ni jechaa ni jirra jechuudha. Kanaaf Oromoo yoo tokkummaa qabaanne abbaan fedhe Afrikaan nu cabsitu. Waraana ganaa hidda lafatti hidhatiin naftanyaa amma ganaa dhukkee dhadhawatee lafaa ka'ee miti ka waggaa 27 ititee taa'ee san cabsinee jira tokkummaadhaan. Tokkummaa keenya gija jennu hiikaa guddaa qaba tokkummaa waan dubbatamee dhumuu miti. Maaliif yoo ati dhuftee arra ilma Wallaggaa tokko na biratti hamatte bari inni kun angoo jaalata. Bari inni kun waan angoo fedhuuf akkasita. Bari inni kun Arsii waan ta'eef, bari inni kun Wallagga waan ta'eef, bari inni kun Boorana waan ta'eef, Harargee gaafa jettee gaafa ati karoora diinaa gaafa ati ergama diinaa kana fudhattee if keessatti dhugaa jettee bar dhugaa keetiif inni kun bar angoo jaalata jechuu eegalte wal hamachuu eegalte tokkummaa kee gaafa san wanni goote jechuudha. Tokkummaa kee wanni itti jabeessuun gaafa obboleessa kee alagaan dhuftee obboleessa kee እነዚህ እኮ አርሲዎች እስላም ስለሆኑ ነው እኮ እነሱ ናቸው አክራሪ ወጋስ እንጃን ገዋን ተኮተኮ አመን ጅራስ ከይሰ ገዋን ተኮተኮ ኸውጉ ተከፊን በር አው እነዚህ አርሲዎች እንደዚህ ናቸው ጃማ ኸንገለፍ ኻኒስ ፌበር ወለገ ከና ሲንጃ ኤበር ወለገ ከና ከጀው ጅራ መገዋን ነው ከይሰን ጅራ ወኒ ኸይሳን በይን ዳንዱሬን አከ ጃራ ረብ ረህመታ ጎዱ ዳንዱሬን ነፍጠኛ ኸይሳን በይን ሜቃ ጅራ ኸከስ ጆማ ሰንዲን ያመኑት never jenne jechu amma nuti tokko bakka feene haa dhalannu bakka feene haa jiraannu hiddi keenya dhaloonni keenya we are one tokko nuti yoo tokkummaa kanan jabaannee dhaabbanne nuti galaan abbaan fedhe nu duran dhaabbatu tokkummaa keenya kana sodaatan tokkummaa keenya kana anaatu afaan beeka afaan Oromoo anaat dubbata dhiisa ana ilma keessanii isinii cabsaa yoom je gaafa naannoo wal Amaaraa dhaqisan maal jeen and Oromoo ስልጣን ካገኘ በ24 ሰዓት ውስጥ አባርሩን je inuma Oromoon sirnoota na dura dabransan keessa ministeera keessatti isaantu hedduudha je ministeera illee bakka qulfii je na dura sirnoota na dura dabransan keessa sirnoota kiyya keessatti mee Oromoo baasaa je bara biyyi naannoo Amaaraa dhaqee kanaafu ani keessani anaatu akka gaarii isinii dalagaa narra dhiisaa jeeni bar waan je san hujiin garsaa jira waan je san dalagee nu garsaa jira arraan tana wanni biltsiginnaan naannoo Amaaraa paartii naannoo Amaaraa jettee baafsan kijiba paartii naannoo Amaaraa wanni isin mari'attee baafteen jirtu 4 kiiloo keessaa bee labsi 4 kiiloo keessa naannoo Amaaraa keessa nutti as dubbifame sinigale soo kanaafu dammaquu qabna jechuudha antana xiqqollee shakkii takka firran qabu xiqqollee arraan tana waggaa 20 ilmi gaafa mallassee nu dhalate taakka jaa joolleen xixiqqoon gaafa dargiin jigu joolleen xixiqqoon hiriyaa teenyaa joolleen jajjabduun gaafa saniif barree fi joolleen nu booda dhalate arra umriin isaanii 40 dhihaatu kun hundi dhaloota kana so akkam gootee nama miliyoona 50 mee maal gootee gabroomsita nutti himame dur namni odeeffannoon qabu barnootan qabu dhugaasaa walin beeku obboleessa kiyyaatu Wallagga jiraan beeku maaliif reediyoon hin jiru jaarraa 16 yookaan waggaa 100 dura televizyiniin hin jiru
Facebook in jiru social media in jiru harargeen kuni harargee jiru obboleessa kiyyaa hin beekuun dhabuun ni mala yeroo sanitti arrammoo hin jiru okkisan ka afaan kiyya dubbatu saba kiyya dhiiga kiyya ka achi taa'u je'eeti beeka jechuu arrantan jara kanan akka jaarraa 19 minilik yaale san ka minilik yaale biraa du'e Haayila Sillaasee waggaa 44 irra ture dadhabe ka Mangistuu Hayilamaariyaam dadhabe kanan duuba deebisaa jaa namichi farshaanaan ka mataan likkiin dalayne kun Oromoon tun dhumtee dabarti malee ammaan booda Oromoon miliyoonaan ala baatee jirtu ka biyya keessa akkasi guddatee dhalee ilmaan hore ilmaan isaa xuuxxoo keessa qiceef Oromoo fi Oromiyaa jecha akkam gootee duuba deebiste uummata kana so kanaaf arrantana wanni isaan shirri dalagan hundi harka kashafte jechuudha arrantana shirri isaan shaashaman irra dalagan gaafa jawaarsanillee dubbiin isaanii ifumaafu Adaamaa keessatti bakka adda addatti ijoollee duuriyyee isaan jaarratan kaan qawwa hiisanii kaan baangaa hidhachiisanii kaan ablee hidhachiisanii ijoollee saba Jawaar baa ifumaaf kaanii gataniiti Jawaar itti jaan kijiba isaanii Jawaar waan takka waan balleessan qabu propaganda san ji'ame amata guutuu itti deemanii dadhaban ilaa Jawaar ilaa as dhufetti jalatti charchii keessa mudawwara isaanii uffatanii masqala gurguddaa uffatanii al-shabaab Boko Haram jaanii hiriiran rabbahan maaltu kana godhe 4 kiiloo kana godhe arrammoo deebi'anii ija keenya oggaadhaamsan halkanuma tokko miishina isaan duraan akka eenyu maqaan isaa Andaargaachoo Tsiggee funoota kaartaa nuutu kanneef jeesan ni kijibda jenneen edaan kijibnu namchi dhugaa isaati dhiifama gaafannaawu Andaargaachoo dhugaa isaati funoota kaartaa kannineefi akka itti caccabsu akka itti naannoo jibsu maaliif isin jabeetani number 1 gibboo sabaatti yookaan warri arra izeemaa jedhamu kun Itoophiyaa irratti wanni rakkoo fidu higga mangistii fi waan sabarra jaaramee fi naannoo sabarra jaarame jaanii amanan so ati gaafa wanni kun rakkoo qaba amante maal godhu qabda jiisuu qabdaame waan kana akka jiisu funoota kaartaa harka keenya je abiyyi nuuf dalaguu ture nuuf basaasuu ture je gaafa insaa keessa ture so nuutu kannee fi isaasillee nuu wali ararsee je namichi kun so funoota kaartaa santu arra hujitti hiikamaa jira gaafa qaroon teessa keessaa dhaamtu isaantu itti jira gaafa ka'anii waa guban isaantu itti jira immoo deebisanii Oromoo irratti deebisanii Oromoodhaan yakkuudhaaf galgalaa ganama miidiyaa dhibba tokko qabatanii nurratti honi garuu dhugaa qabna hin injifatamnu jechuudha. So kanaafuu waan amma deemaa jiruuf ABO'n facaatees hin jirtu OMN fi hayyoonni faca'uus hin jiru tokkummaa keenyaan ammallee qabsoo teenya fuula gama nafxanyicha buutii mataa masqaa kana hanga mataa keessa cafeinee achi keessaa gabbaafnu nuti wanni fuula irra deeffannu Abiyoot Kaasaahun qofa. Ergamticha nafxanya yookaan nafxanya mataan isaatu namicha kana isa adawwiin diinni keenya guddaan jechuudha kana irratti xiyyeeffannaa kanaafuu baga salphattanii warreen jarjartanii gammaddanii warreen bilchiginnaa ABO'nis diigamte ABO'n hin diigamtu ABO'n Oromoon hundi ABO'dha ABO waajjira diisaa barbaadan waan feetan godha qalamas guuradhaa xarabeezaas furadhaa waan feetan godha onni Oromoo keessa jirti ABO'n hayyoonni keenyaa fi OMN'nis warri wal dhaban jettanii gammaddanii ablee fudhattanii oriitan qaraatii argachuu qabna yeroo tana keessa nuti ammallee waan biraallee nu jidduu dhalate takkataniin adaraa isin dhaamu akkaan kalee dheengadda isin jeesan adaraa hin jarjarina kibriitaa fi gaazaa fudhattanii ceena tokkotti hirkattanii oo inni kun waan kana ta'eef jettanii ablee fudhattanii oriina please waan aadaa kana dhaabuu qabna nuti waan dhalate tasgabbaa maaliif dhalate cal Jalalaalee qorannee maal jennee waan kan araarsuun hin deenya keessan yoo dandeenye ni araarsina yoo dandeenye ni fixna yoo dadhabne immoo aboo dhaabbadha yoo dadhabne immoo hayya atilleen akka dandeessutti of atis of jennaan malee dafnee tiishartii tokko uffannee tokko dha'uun hin jirtu amma booda abbaa fedhu instituutiona ta'uu danda'a fedhu hayyuu ta'uu danda'a fedhu dhaaba ta'uu danda'a idaas maaran maaliif diina waloo qabna amma nuti diina afaan keenya dubbatu ka galgalaa ganama hirriba nu dhabe ka immoo arraan tana maglacaa nu rabbaase 4 kiiloo keessa karaa mootummaa naannoo Amaaraatiin jechuudha. So kanaaf jabaachuu qabna. Yoo Rabbi jee labsiinis karaa cufamuutu hin jirre malee labsiinis itti fufti. Labsiin mootummaa kana dadhabsiisu waan ka guyyaa 5 san irratti dadhabsiisuun labsiin itti fufaa harmaatuun cufamne malee daldalli ni jira, bajaajin ni jirti, waa hundi ni jira, kun rakkoo miti jechuudha. Immoo kana daran yoo Rabbi jee iida boodallee kana daran hadhooyne qabsootana tokkummaa keenyaan cimsine fu'u wanni nuti jennu kanuu hoolleen nu sirbe tokkummaa nu jeenu sirbe tokkummaa keenya murteessa yoo tokko taane gaafa ati jimma kiyya jette gaafa ati ani wallagga ifin jeeti gaafa ani harargeedha ani arsiidha ani baale ani boorana ani
gujiidha gaafa ifin jette gaafa san tokkummaan kee akka sibiila cimee jira diinni tokko si jidduu seenuu hin danda'u gaafa ani ortodoksii ani islaam ani waaqeffataadha ani oromummaan kee tokko gaafa jette micoo asirratti dubbatti akka hedduu na gammachiiste ani oromoo islaamaa wajji gubadhee azaaba isaanii wajji gubachuu naa weeti maaliif jennaan ni beeyti gaa oromoon akka histiin qabne beeyti oromoon akka maqaa amantiitiin nama gubne waan beeytuuf akkana laal oromoon akka akkana dammeeytu feena nuti intalti oromoo ortodoksiin as baateeti ani nafxanyaa wajjin jannata seenurra oromoo islaamaa obboleeyyan kiyya wajji gubadhee azaaba seenu naa wayya maal jechuu hiikaa isaa beeytani micoon akka jette sun hiikaa guddaa qaba beeka because nuti itti dhawamaa jiru saba oromooti malee saba amantiiti miti ammas oromoon histiin qabdu oromoon amantiif nan gubdu oromoon ani waan kristaanitiif never oromoon obboleessa isaarratti saba amantiiti never hin gootu never kana qalbiin isaanii kun diraamaa isaan dalagan jechuudha diraamaa isaan funoota kaartaa baafatanii oromoo dha'uudhaaf deebisanii duula miidiyaa harkaa qabna jechuudhaan nu cabsuudhaaf deeman hin cabnuuf jechuudha dhumnee dabarra malee miliyoonni takka 49 dhume miliyoonni takkaafee lammadatti wal hora malee never ever kun hin milkaa'u jechuu isaaniif tan akkanatti haa baru diinni keenya soo kana jabaadha tanumaan isinii dhaamu dhufe tokkummaan keenya akka sibiila jabaata qilleensi nu jidduu seenuun qabu let us continue harder we have to work in the future jechuudha tokkummaadhaan diinni keenya eenyu barree ammaan booda namni dur sossobamteellee xiqqollee waa keessan na hafe jettu laala arraan tan dinquu dayyaasaa nama gizee gaafa oromoon tun rakkatte oromoo bira kutee naannoo amaaraatiif nama makiinaa tasaabii 300 qamadii geesse gaafa beelli naannoo amaaraa seene biyya keessatti oromoodhaaf wanni inni hin godhin jiru barataa rakkate isaa qaraasisa barataa diinni ari'e isaa barsiisa waa meeqa godhaa ture namichi kun arraan tana bira kutee sirna abbootii gadaa jaarame kana yoon ani du'e boru je'ee qarshii miliyoon 200 waa akkaawuntii keessa kaayee fi biraa deeme namichi kun dinquu dayyaasaa arra namichi kun shirii irra dalagamee ari'ee nafxanyichi kun biyya keessa dinquu dayyaasaa gamshuun dheengadda qarshii biliyoonatti shalagamu abbaa ilillii hoteelii qarshii biliyoona shalagamu wanni konistiraakshina isaa naannoo amaara gubate takka kabareejiin arganne because oromoon akka baddu fedhan jechuudha kanaaf yaa oromooti yoo dhugaan dhiiga oromoo si keessa jiraate yoo dhugumaan dhiigni oromoo si keessa jiraate yoo ati abiyoot kaasaa hundee gartaate mee maaliifin abiyoot kaasaa hundee gara jeef gaafadhu mee abiyoot kaasaa hunuma kana maaliifin deeggaraa jeef gaafadhu yoo maqaa lafaatiif isa deeggartu dogoggortee jirta yoo garaa keetii jettee isa jala dhaabbatte dogoggortee jirta yoo aangoon argadheete maaliif jennaan aangoo isaatu umriin qabaanne tana jala murii beeke dhaloota kanaatu dhaloota gabrummaan baanne dhaloota kanaatu dhaloota ati aangoon tee umrii waan hin qabaanneef kootu hara saba keetii gargali yoo kaadireellee taate come back to your people gama saba keetii kootu hara tokkummaa oromoo kootu yoo poolisii oromiyaa taate ummata kee hojii dhaabbadhu raayyaa ittisa keessa yoo jiraate ummata kee hojii dhaabbadhu kana qofa wanni si baasu maaliif mootummaan dhufee dabree lakkoofsan qabu arraan tana oromoo akkana bartees keessa alaan wal dubbiftee qaamaa qalbii wajji deemtu tanaa miti gaafa dukkanaa gaafa telefoonni hin jirre saniihu jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuufaa baaletti miilaan itti dhaqe barbaade hagas takka deemte qabsoon oromoo beeka kanaaf hin gawwoomina arraan tana oromoon isinii cabxu hin jirtu oromoon keessa alaan isinii cabxu hin jirtu hayyoonni keenya keeyidhaa keessa jiranis qabsootti jirtan itti fufa wanni isaan nuudhaamaa jiran tana jechuudha jabaadha waan gaarii jirtan jabaadhaadha soo kanaafu tokkummaan keenya cimee haa wanni godhu tokkummaa keenya gizee hunda bishaan jala neene inni chigginyi bar giriiniin tun bar oromoodhaan isin hin beeytanii barsin giriin ashaaraan tun bar tooftaa itti oromoo fixanii do you know that giriin ashaaraa wanni jedhamu kun gaafa tokko ajjeese akaakiltii takka dhaaba gaafa tokko ajjeese akaakiltii tokko dhaaba gaafa tokko ajjeese chigginyi takka dhaaba giriin ashaaraan tooftaa itti ilmaan oromoo yoo xiqqaate yoo chigginyi miliyoona hagana dhaabe chigginyi oromoo miliyoona hagana fixa jechuudha hiikaan isaa waan biraatii miti kanaaf irra dammaquu qabna jara keenya irra dammaquu qabna we need to wake up ka'uu qabna tokkummaa keenya ka duraan qabnu kana daran jabeeffachuu qabna xiiqoo inni amma deemaa jiru daran jabeeffachuu qabna tadhumaa tanii isinii dhaamu warreen ammallee hojii takka dalagamuuf deemutu jira waan asirraa ugu hedduu anillee dubbadhaa jiru taniin lafatti nu gabbuu qabdi konvenshiina godhuu qabna jirulleen itti yaadamaa jira yoo rabbi jee wanni sunis lafarra bu'uuf deemti immoo haga sun dhufu wanni isin gootan please akka walitti aantaniin maallaqa walitti darbaati please yeroo wajjiteessanillee takka akkuma community walitti dhuftaniin maallaqa waan dandeessa walitti daddarbaati mee ijoollee bakkuma jirtanii namuu qaa'uma keessan bakkuma jirtanitti mee qeerroo
magaalaa teessan keessa takka baadiyyaa teessan keessa khacacabee jira khamadaawee wallaanatini jira kharakkatee waan kaardiin bitatu hin qabnee jira mee jara kana bilbilaati naman eegina haga namni walitti isin jaaree maallaqa isin raguuruun eegina akkuma walitti dhihaataniin akka community akka afoosha please dafaati bilbilaati ijoollee tanaas hamilee itti godha akka isaan boru nu qabsaawa yoo feene akka isaan boru khaati kana godha yoo jennuun kha godha yoo feenu taane arra khamadaawee haa wallaanannu arra khamadaawee haa wallaanannu kharakkate bira haa dhaabbannu bilbilaati waan dandeessaniin walirratti osoo na'in akkuma walitti dhihaataniin please gargaara dafaati maallaqa ergaaf in ooltaniin bulina dubbii tan akka gaariitti jala laala maaliif jennaan yoo arraan tan hamilee isaanii jajjabeessine borullee ijoolleentu waan kana caalu tarkaanfii kana caalu fudhachuu danda'an jechuu mootummaa kana irratti haruma danda'ame hundaan kanaafuu waa'ee gargaarsaa kanaas oolchitaniin bulina bakka jirtanii walii qabaati akka walii dhiyaatan atis fiti magaaluma jirtu irraa dhuftaniin hedduu miti sini garee godhaati akkasitti maallaqa erga namni haga jaaramee ganaa maallaqa fidaa jedhee baatii takka piroosen eegina baatii takka itti lubbuun nama keessaa baati so kanaafuu waan kanarrattis dalagaa oolchitaniin bulina waan dandeessan walii qaqqabaati ergaaf ijoollee tana so karaa kanaan fuuldura deemnaa yoo rabbi jedhee qabsoon teenya cimtee fuufti tokkummaan keenya ni jabaata adawwiin keenya cilee bishaan buute taate jechuudha so kanaafuu jabaadhaa walitti dachaanaa tanuma isinii qooduuf hin dhufe yeroo biraa walitti dachaan nagaan naa tura nagaan bula.